قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أيوة عيشان كزي دبتو ويواتو ليه جته namni waraqaa isaa keessatti istighfaara hedduu arkee jee guyyaa boruudha jechuudha, guyyaa qiyaamaa guyyaa waraqaa isaa as fudhatee akkasitti dubbisana namni waraqaa isaadhaa istighfaarri keessa guutamee jee akkasitti arke jee way waa tolee jee. Saniif istighfaarri addunyaa kana keessattis najaa waa hedduu irraa balaa meeqarraa nama hambisa. Darajaan istighfaaraadha hedduudha. San keessaa tokko ilmi namaa kun haajomaadha jedhan gara istighfaaraatti. Maaliif jennaan waan halkanii fi guyyaadhas badiitti bulee badiitti ooluuf, waan dagatee badii seenuuf, waan jechaadha guyyaadhas hogguu takka illee hin qulqulloofneef istighfaaratti haajomaadha. Kanaafuu sababaa rizqiiti, sababaa fayyaati, sababaa humnaati. Namni maasha Allah zikrii heddummeessu musiibaa adda addaa hundarraa illee nagaa rabbiin isa baasa. Kanaaf ammas immoo qaalii rabbii gochuurraayi. Maaliif rabbiitu itti nu ajaje waan ta'eedhaaf ammas qaalii ergamaa rabbii gochuuf ergamaa rabbiitti hidhachuudhaaf jecha. Ergamaan keenya sallallahu alayhi wasallami bakka takka gattaa'ee taraa 70 je'u malee lafaan ka'u yookaan jedha hadiisni biroodha. Ibn Mas'ud gisee dubbatu taraa 100 faa lakkoofnaafi jedha ergamaa rabbiitii fi istighfaara zikrii bakka takka taa'ee osoonii fi taraa 70 yookaan 100 hin jedhin bakka sanarraa hin ka'u jedha. Kanaafuu sababa balaa namarraa deebisuuti. Rabbiin an isaan hin balleessu je haala namni istighfaara heddummeessu isaan keessa jiruun isaan hin balleessu je. Akkasi sababa ammas immoo gizee roobni dhabamillee istighfaara gizee heddummeessite rabbiin akkasitti rooba barakaatii siif kenna. Ilmoodhaafillee namni ilma hin dhabee jeellee istighfaara yoo heddummeesse maasha Allahu ilmaanillee ni arkata. Maaliif jennaan ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وانجيفي سقنا فت فيدا ما ربي نوف هلافسه السلام عليكم.